bari biftu ganama masin mawaka Motin jirena gafanaga olarara Bakkalcha bari biftu ganama masin mawaka 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 مسرا هوريت دلته دائما قلما موتي سوچوس ويم دغمو ببرت تولدو بيت منغستن ياناغاو حصان وانجيل مارقوس بقنا لما وانجيل ماتيوس بقنا لم وانجيل لوقاس بقنا لم بزيا ورات عالم ሁሉ እንዲጻፍ ከአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣች ኦርኔዎስ በሶሪያ አገረ ገዢ የነበረ ጊዜ ይህ የመጀመሪያ ጽሑፍ ሆነ ሁሉም እያንዳንዳቸው ይጻፉ ዘንድ ወደ ከተማቸው ሄዱ ዮሴፍ ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ ከገሊላ ናዝሬት ከተማ ተነስቶ ቤተልሔም ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ይሁዳ እንሳ ከነበረችው ከእጮኛው ከማርያም ጋር ይጻፉ ዘንድ ሄዱ አውግስጦስ ቄሳር የተባለው የሮማውያን የመጀመሪያ ንጉስ ነው አውግስጦስ በረጀዳሙት ይጀራ መጫቢ ቁልቁሉንኩ ነምኑ እንድኑ ገረማቲ ማቲ ሳዴሜ አከለካሙ የሮንኩን የሮቲ የሮጀል ቀባቲፍ ነምኒ ለካሙዳ ዮካንሞ አከነሞኒ ለካማኒፍ የሮቲ አጀጅበይ አውግስጦስ ሞቲ ወረ ሮማ አውግስጦስ ቄሳር ጀቹን ሞቲ ናጋ ጀቹ የሮጀል ቀባፍ ሞቲ ፎሊ ናጋ ወረ ሮማ ትፍዴ ዋንቴ ፓርላማ ዮካን የሮሰነ ነሞኒ ቱረኒ ዮካን ኦገንቶኒ የሮሰነ ቱረኒ ነምቼ ከና መቃጌ ደረኒ አውግስጦስ ይሰጀሩ ከናኒ አውግስጦስ ጀቹን ፎሊ ናጋ ዮካንሞ ናጋኑ ፊዴራ ነምቼ ኩን ነመናጋተ miti moti jal qabati wante fi augustos maqan jedhu kun hiikansa naga yokan immo ministeronni kan wali galani foli naga nu fidera jedhani irratti baasane moti kanada namnun dugara biyya saatti gale moti roma kanada yero sanatti yudotas kan ogganu roma da biyota gara heddu kan ogganu roma da moti roma augustos kun foli angafa naga namichi jedhamu kun nagaan qabu garu ana angafti naga keessa jedhe kan of ime kun namni kun akkas jedhe labsi baase labsi du'a mana kerra ganama kana galagalchu yesus labsi salphina mana kerra galagalchu yesus natti dhufe amen jedhe labsi kisara sirra galagalchu leencichi yuda orkaasal kake waan jedha labsi akkata samana keetti ba'e ganama kana hajaara labash digara makana mechana fretitti lafa kaate augustos ane angafa nagaa keessani tajeru male nagaan baatu inni nama abootti amanu biyyota gabbarsiisuudhaaf mootii dibamedha yeroo sanatti waan tokko jedhe labsi tokko jedhe labsiin ji'a kana jedhe namni hundinuu gara biyya isaatti galee lakkaa'ama namni hunduu gara biyya isaatti galee lakkaa'ama kanaaf yoosef accee warra daawit waan tureef naazreetii ka'ee gara beetlehem yihudaa gadi bu'eedha eenyuun fudhate sanyii isaa kan taate jaalallee isaa kan taate maryam ishee ulfa fudhate gadi bu'eedha namichi kun namoonni hundumti isaanii akka isaan lakkaa'amu waan barbaadeef qaba namoonni biyya isaa keessa jiran hundi isaanii akka lakkaa'amu kan inni barbaade tokko namooti lakkaa'amanii umurii isaanii waggaa 18 ol waan ta'aniif namni waggaa 18 ol galmaa'ee maqaan isaa qabame gibira fiduu qaba hafuura bilisa ba'ootoon taane hafuura cinqati namichi kun kan labsaa jiru namni hunduu kolonii koo jala ta'ee gibira kaffaluu qaba gibirri baay'isawee roomaa boqonnaa 13 irra deemtanii gaafa laaltanu mootiidhaan wal qabatee mootii waaqayyo akka muudu mootii kan waaqayyodha kan buqqisu waaqayyodha jedhee sitti himetu wangeela ቃትረስ ጋበር ፍተኑ ማል ጀዳ የቄሳር ለቄሳር ለእግዚአብሔር ሞቲ ገበሩን ድሩማ ጅራ አተው ይመለ ህንኩን ገርመለ ለመፋ ነምጭ ኩን ካን እኒ ነሞታ ከነ ለቆፍሲሱ በርባዴ ሰበቢ ሳይኒ ለመፋኒ ነሞታ ወጋ ኩደ ሰደቲ ኦልታኒ አቋም ያላቸው መልክ ያላቸው ሰዎች ወደ ጦር ሜዳ ለመላክ ነው ለካሙ ደታችሁ ማን ደበርፈም ተቱርቴ ካርዲን ፍረዳ ተደምታችሁ ማን ኤርገም ተቱርቴ ሎለ ወረ ሮማ ተርጉዳ ሞቲን ኩን ከራ ከነ ፈየደመ ወረ ኡሙሪ ሳኒ ኩደ ሰደት ገየ ሎላፍ ወረንታኔ ዱበርቶታ ወረተን አከመነ ከሳ ኢምባን ኢጀቶ ወረን ቀብነ ግብረ ከከፈለኒ ኢሰላም መፋን ለብሲ ከናም ወልቀበተ ነሞኒ ጋፈለካ አማኒ ካኒ ነሞተ ከሳ ጋሪ ቀበኑ አቋሚ ቀበኑ ነሞተ ሎላፍታን ሞ ከሱ መጣቹ መተለካ አመ ጋፈ ቀቡ ቀበተኒቱ ገረሰነት ተርጉ ሀተው ማርያም ዮሴፍ ገረ ይሁዳ ትጋፈ ገረ ቤተልሔም ገረ ቆሞሳኒ ቆቀጨ ዳዊት ተቆፋ ሳሙኤል ደምተኒ ጋፈ ዱብ ፈተኑ መጫፊ ቁልቁሉን ከሳ ማልጀራ ሰኝን ዳዊት ይሁዲ አከተይፊ ቤተልሔም አከከይ ቀጨን ሳኒ ዱበት ከናፍ ዮሴፍ እጮኛን ሳይወካን ሞ ማርያም ገረሰነት
deemanii lakkaamuun dirqama ture. Why? Because biyya isaaniiti waan ta'e. Namni hundinuu immoo jedhe gara biyya isaatti, gara ganda isaatti, gara safara isaatti galee lakkaa'ama. Ilma eenyuuti, mucaa eenyuuti, akkamitti dhalate, yoom dhalate? Kun kan taasifamee fi safara kee dhufee mucaan tokko waggaa 15 yoo siin jedhee baranni dhalate wajjin waan beektuuf maalati safaa sabaatti dhalatte bitii jettee akkati sirreessitee umurii isaa qabattu. Maaci barbar hindaa'ino. Yeroo kanadha yeroon da'umsa Maariyaam kan inni ga'e. Yeroo kanadha yeroo namni hundinuu dhiphina keessa jiru. Yeroo namni qabeenya isaa lakkoofsisu. Yeroo namni umurii isaa lakkoofsisu. Yeroo namni waan qabu hundumaa lakkoofsisu. Yeroo kanadha sabbar zeenaa sagaleedhaan diiguudhaaf namni hunduu laphee qabatee utuu deemu, namni hunduu waynee jechaa utuu deemu, namni hunduu lakkaa'amu utuu deemu. Zeenaa wanti jedhamu oduu ammee kan jedhamu, oduu darbe kan jedhamu wanti hunduu maayina ummati keenya akkanatti lakkaa'ame, akkanatti bahe, akkanatti kufee, akkanatti dhufe kan jedhu duwwaatu. Yeroo jarri deeman kanatti garuu Yesuus Kiristoos misraachoo ta'ee mandara warra kanaatti dhaga'amuudhaaf akkas jedha. Yeroo da'umsa Maariyaam hin ga'e labsii tokko kan diigu, labsiin gaariin tokko ganama kana mana keetii maqaa gooftaa Yesuusiin achi asiif ba'u. Hiddaakataa laazabaa di'anoofa labsii jabaa tokko guddaa tokko hin diigamu waan jedhame kan diigu labsiin misraachoo, labsiin jabaa, labsiin addunyaa kana dhaalu mana keetii achi as ba'u. Nami tokko matarraa se maraate ajjiina haduufa ካልተጠበቀ ቦታ ካልታሰበ ቦታ መንደሩማ namni yaadeen beenne manuma namni yaadeen beenne misraachoo tokko achi asaati yaaloofa ሃሌሉያ ይፈታው torban kan manuma ጠበቀም labsiin jiru namni hunduu lakkaamu qanda duwwaa lamaa dhaqe duwwaa sadii dhaqe deemteetta lakkaamteetta kaardii fudhatteetta kaardii mazaggabamteetta mazaggabamu kana kan diigu hin lakkaamu qabeenyi kee kan jedhu lolaaf hin lakkaamtu kan jedhu du'aaf hin lakkaamtu kan jedhu salphinaaf hin lakkaamtu kan jedhu misraachoon jabaan gola keetii achi as adaadaadaadaada ganama gaafa kaanu sabbar zeenaa guyyaan dhume saatiin dhumeeraa warreen fudhanne na dabamtu kan jedhu labsiisa kaleessaa miti mandara warra Yihuudaati mootiin inni sirriin dhalateera mootiin akkasumatti otuu nama ergin lakkoofsaan nama beeku alfaa omeegaa jalqabaaf dhumanni ta'e Elshaadaay inni ta'e Yesuus kan jedhamu qoricha addunyaa hundumaa dhalateera namni tokko lafaa ol ka'ii dhalateera taa'ii mana keetii wanti haaraan dhalatu labsii diigu labsi mor Roma caalu Romaan biyya salphaa miti ammayyuu biyyoota Awurooppaa keessa biyyoota jajjaboo keessa tokkodha amroo haa ta'u malee inni lafa onaa keessatti dhalate inni dhoqqee isaa tiraasii godhatee dhoqqee isaa arrafee dhoqqee isaa uffatee dhalate Yesuus Kiristoos zeenaa sana geeddare namni hundinuu addis zeenaa allen አንድ ነገር ተፈጥሯል ጋፈደም ወሪ ካርዲን ፉዳን ደፋ ፉዳ ወሪ ጉያን ሲተደርበ kan jedhudha bo zimjeed jarri kun immoo xurumbaasaan afuufanii dadhabanna akkana miti sakalee saamiti sati torban kana dhagaa dhufte miti sati kudarfan kana dhagaa dhufte miti amma zeenaa haaraati amma hoduu haaraati mandara warra Beetaleemi mandara warra hin eegamneeti lafa namni yaanne mootiin qajeelaan dhalateera isa namni ol baasee namni gadi buusu miti inni dhalate mootii nagaa namichi inni sum ani mootii maalitti dhaa ture inni Roomaa ani mootii nagaa ta'e miti garuu namoota baay'ee ajjeesisee beeka mootii namaaf du'utu dhufe amma garuu mootii nama ajjeesu toon taane mootii namaaf du'u dhufe amma garuu mootii nama cunqursee galoo toon taane mootii cunqurfame moggaatti ba'utu dhufe garuu namni tokko anaaf dhufe yoo jettee yiiti ameen jedhadhu maal ጌታ ኢየሱስ ተወልዷል ማን ነው ጌታ ኢየሱስ ያ የተነገረው ትንቢት እነ ሙሴ በምድረ በዳ የሰበኩት እነ ኢሳይያስ የተናገሩት እነ ነብዩ ኢዩኤል የተናገሩት ያ ኢየሱስ ተወልዷል የምተኒ ማቴዎስ በቆና ለመጉባ ጋፋ ይላልተኑ በጣም የሚገርም ነገር ነው ኢየሱስ በይሁዳ ቤተልሔም በንጉስ ሄሮድስ ዘመን ተወለደ ጊዜ እነሆ ሰብአ ሰገል የተወለደው የአይሁድ ንጉስ ወዴት ነው ኮከቡን በማየት አይተን ልንሰግድለት መተናል እያሉ በምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ ንጉስ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ ኢየሱስ ኢየሩሳሌምም ሁሉ ከእርሱ ጋር የካህናትም አለቆች ህዝቡም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው እነርሱም አንቺ ቤተልሔም ወንጌል ሉቃስ ረቲ እለቹ ዋይ ሞትቻቲ ወልቀበት ሲነደም አመበድ dhaggeeffadhaa mootii lama sinitti maa jira tokko mootii Roomaati tokko mootii Yihuudaati amma gara mootii Yihuudaatti sin fida mootii Yihuudaa kunis Roomaadha kan inni muudee achi asee qaccee warra sana Roomaadha kan isa erge malee mootii Yihuudaa miti mootii Yihuudaa kun mootiin inni kun inni Heroodis inni jedhamu kunis mootii Roomaanonni muudanii ergani mootiin inni sun Awugisxoos muudeetu gibira sassaabda warra Yihuudii irra taa'e jedhee achi erge kolonii jala kaa'ate inni kunis qaccee warra nagaati nu jedheetu namoota baay'ee mootiin nagaa nama ajjeesu maal jechuudha namichi kun ijoollee daa'ima waggaa lamaa gadi maal godheera harka isaa keessa maaltu jira dhiigatu jira angaruu mootii maaliiti mootii nagaadha mootiin nagaa har'a mana keetiif dhalateera
situtti mamiti jaramiti kan sitti situ gadi bayetti mahar mootiin nagaa eessa akka jiru eessatti akka dhalate situ dubbata kana booda mana namaatti miti mana keetii ba'a maqaa Yesuusi. So Yesuus Kiristoos gaafa dhalatu maal jedha biyya mataa isaatti iddoo haadha warraa isaatti ምን ማለት ነው በዘሩ በአገሩ ነቢይ በአገሩ አይከብርም jedhamti ኢየሱስ ነቢይ ነው ሰው ተወልዶ ነው ንጉስ የሚሆነው ኢየሱስ ሲወለድ ራሱ ነው ኢየሱስ ገና ሲወለድ ማህፀን ውስጥ እያለ ምንድነው ሲወለድ ራሱ በግርግም ቢወለድ እሱ ምንድነው ንጉስ ነው ኢየሱስ ማርያም ማረፊያ ቦታ አጣች በሀገሯ በሰፈሯ በመንደሯ ኢዶት ሙጭጭ በቆችሱ ደብደ ገሩ የሰጅርት ቆሞ ሰግዱ ገሩ የሰጅርት ብየ ሰግዱ ገሩ የሰጅርት ሰኞ ሰግዱ ሃዳ አባ ዮሴፍ ብር አማቲ ሸብረ ደጤቱ ከነሽው ኢዶ ደብ ዋንቲ መርቱ ደብደ መጠቅለያ ወሰደችና ጨርቂ ዳን ተቀለልተ ገይስቴ ኢዶ ሆሪ እንብሉ ማልጀቹዳ መሰራ ሆሪ ጀቹኒ መሰራ ኖሪ ኢትገለሜ ከየቱ ስሬ ወይቱ ስሬን ሱኒ manno yookaan immoo qallaba horii terraka qallaba horii kana cidii waan arge torra jira mucaan kun akka qorine caffee satiin gozogozattan kana haaloo horii jedhame achirra kaa'ama ture mucaa kana deessee jalatti deessee fuutee irra kaa'a dhoqqee jalatti deessee achi fuutee mannoo sa'a keessa ciibsite maal ennaan iddoo dhabame gagee ol kaase mana nama hedduuti iddoo dhabe Yesuus gola nama hedduuti iddoo dhabe Yesuus warra kan saa kan ta'ani keessa warra isaaniif dhufe keessa har'as mana nama baay'eeti iddoo dhabeera Yesuus mana keetii garuu iddoon isaa fa'aa argamu galgala kana mana keetii garuu iddoo qaba Yesuus jarri kuni warri abjuu kana yookaan mul'ata urjii lakkaa'u kana argan kuni warra kam yoo jette horii beeta maqdas yookaan immoo mana qulqullummaa deemee aarsaa ta'e dhiyaatu eegaa jedhamee luboonni itti kennanii eegaa jiru kan ormaa miti kan isaan eegaa jiran warri kun warra mana waaqayyoo keessatti guddate warri kun warra afaan waaqayyoo beeku warri kun warra abjuu Kiristoos qabu warri kun warra mul'ata beekan ingidaaloo nabbaachom sinnaggaraa ergamaan dhufee bukkee isaanii dhaabbatee misraachoo ani gaddeebiyaadha charchiin nan beeku taanonni nan beekanu safaratti tuffatamaadha yoo jette ergamaa dhufee si bira dhaabatutu jira godaa jalqaba gargaarsi waaqayyoo mootiin gaafa dhufu qee warra abtaamii gala mootiin gaafa dhufu namni beekaan gaafa dhufu mana keessaa mana filatamaa beddellee keessaa gala Yesuus garuu warra horii eegan warra dhoqqeessaa keessa bulanu dhoqqeessaa keessatti dhalate waan ta'eef warra dhoqqeessaa keessaa fuudheen darbaa jedhe asitti dhaladhe dhoqqeedhaa keessaa gaafan ka'u akkasumaan hin deemu nama tokkos iddoo sanaa fuudheen deemaa jedhe amma waan siin jedha lallabamee duwwaan ba'u Yesuus akka lallabametti waajjirati jirtu akka lallabametti mandara dhoqqeeti jirtu ganama kana harkasi qabeessi fuudhee aba'u maqaa Yesuus mandara horiidhaan wal qabatetti dhalate waan ta'eef jalqaba namoota horiidhaan wal qabateef misiraachoo godha mandara dhoqqeessaa atti dhalachuu ko warruma waa'ee dhoqqeessaa beekanutti misiraachoo himaa warruma rakkina beekanutti jalqaba misiraachoo mul'adha warra ameen jedhanitti har'a ganama dhufee naafa mul'atu balaqqe hajja alaabaan yaabos ሃሌሉያ ሶ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ ዳለቹሳ ከነን ይትሙልሰ ካራና ማመቴ የመጀመሪያ ምስራችን ተናጋሪ ያደረገው እረኞች ጋር ሄደ ዴሜትዩ አከዘደ እርገማቶ ኮብራቅ አቤ አበተነ ከዘደ እንሶዳቲና ሐራ መጋላ ዳዊት ኬሳ ሰፈር ቤተልሔም ይሁዳ ኬሳ ፉሪን ኬሰን ዳላቴራ ሞቲን ቀጀሊና ዳላቴራ እንስነ ጋጅርተኑ ዳላቴራ ሃሌሉያ inni iddoo sitti gaddaru dhalateera inni mandara sitti gaddaru dhalateera inni iddoo ti galteen beenne si dhaabu dhalateera harka kee mirga ol qabta ina mantaammoo maqaa Kiristoos Iyesuus isa dhalatee isa lallabaa jiru kana arra lallaba kana booddee sababaa lallaba ani lallabaa jiru sababaa dubbiin dubbataa jiru kenama kana kaasee iddoon sittaa geeddaramu namoota horii eegaa jirantu misraachoo kana moo jedhan har'amee jedhe magaalaa Daawit keessatti dhalateera isin immoo isin akka gaggeessuuf immoo ilaa kunoo urjii kana ilaalaa urjiin kun sin gaggeessadha inna nu amma safara horii kana ba'uu feennan afeera horii eeguun jedhe tiksee horii otoo hin taane lallabaan si godhee baa'edhe mal dhoqqeessaa keessan teessus hin jedhe Yesuus maal ennaan keessatti dhaladhe argeera rakkina keedhe Yesuus keessan ture argeera rakkina keedhe nam baa gaafan ta'e immoo si fuudheen baarka duwwaan ba'u nami tokko na fuudhii bayyoo jette ganama kana ergaan si qaba waajjira dhoqqee sana mandara rakkinaa sana mandara badaa sana si dibee si fuudhee haa ba'u maqaa Yesuus nama tokko biran darbu hunduma se walitti qabeetu harka si qabee mandaraati nagaa itti ay maqaa gooftaa Yesuusin afurri kun si fuudhee haa ba'u Yesuus afurri kun lafatti kuftee si fuudhee haa ba'u lafa dhaabatteen beenne nama nan argetteen beenne ebeluun harkanan qaba lafa tetteen beenne ganama kana urjii waaqayyo si gaggeessee bira si haadhaaf hin beekamu karaan osoo hin lixxu ol galtee nagaan siifa ta'u jechuu duwwaa argite hin beekamu karaan ati hidhattu maqaa Yesuusin nagaan siifa ta'u jechuu duwwaa argite namni tokko lafa ol galii naan galaa jedhimee maal ajiana labaya mandara senten benne seni motin jireenya laatu dhalateera motin mootota dhalateera motin dachaase darbu dhalateera haleluya motin ni dhalate garuu nu beeka maqaa keenyaan lafa nu jirrutti urjii isaa erge lafa nu jirrutti ergamoota isaa erge lafa nu jirrutti maqaa isaa erge lafa nu jirrutti adraashaa isaa nu erge ati takkaan beektu inni nu beeku garuu dhalateera
ምስራች ወረነ ዋቀዮና ጋቴራ ነምቤኩ ጀተን ሲፈን ዳላደ ሚቲ ሲንጀራ ሲፈን ነው ከከሰ ቡለ ሚቲ ሲንጀራ ኢየሱስ ሲፈን ጋዲ ቦ ሲንጀራ ኢየሱስ ኤሰ ጅርተ ዋቀዮና ጋቴራ ካንጀቱ ሀርኪዶ ቄሳ ከሳ ነማካስ ያርከከ ቀበ ያዳርቡ ገናማካ ኑቲ ወረ አብጁ ቀበኑዳ ኑቲ ወረ የደገልገለ እርገሞ ታርጌዳ ኤሰ ደምቶ ነው ኢየሱስ ዳለተ ኤኙ ኢየሱስ ደና ሞቲ ሞቶታ አንገፈ ነጋ አመወናት ማልጀዳ ቱረ ነምቺ ኩሪ አና ሞቲ አና አንገፍቲ ነጋ ከስጀለኒ ሳንሞ እነ ደዳላተ ሞገደን እናኔ ሞቲ በረበራ ሞቲ ነጋ ሞቲ ቦቆና ሞቲ ነማ ሁንዱማ ወልቂጤት ይላሉ ሞቲ ነማ ሁንዱማ ቤኩ ሞቱ ጅሬኛት ነማ ገልቹ ሞቲ ተቆፋ ሞቲ ሞቶታ ገራሲ ዳላቴራ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል። ኤሰት ዳላታ ካንጀ ጋፊ ጀሪ ጋበተኒቢ አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አታንሽም ሕዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ካንቺ ይወጣልና መንደረቱ ፈተምቱ ቤተልሔም ነና አቲ መንደሮታ ከሚ ገዲንታ ሰበቢንሳ ሙቲ ገቲ ስትጎዱቱ ሲከሳ ዳላታ ደርቤን ደማ አይዲ አራ ኡምነ ከቲ ነው ቶንታን ኡምነ ከንሲተው ሲከሳ ዳላታ ኡምነ ከንሲተው ቱ ሲዱፋ ኢንዴ ከምነ ጆን ታኔ ቶኮ ገልታ ጆ ጀባቱ ኮ ገልታ አችቲሙ አጀቤሳን አንገለ ጋባጀቱ ኢንደርቢታ ይዳ ኢየሱስ ኢኒ ኦቱነ መለካ ኢነማ ቤኩ ኢኒ ለፈኡና ከሳ ነማካሱ ኢነራቴም ዜና ገደሩቱ መናከቲ ዳላታ ገናማከን ነሚ ቶኮ ዱዋን ይት አሜን ሞቲንኩ ዋን ቶኮ ሲቲሜራ ኦብጃለታ ዋን ቱሬብነ ለማፋሞ ኦዱ አሜ የሮሰና ጀላ ዲገሜ ኢየሱስ መሰራሳ አትደለተ እርገ መንደራት ደለተ ዶቄሳ ከስ ቀለተ አጀንዳ ቤተ መንግስቲ ገደረ ዶቄሳ አትራሲ ጎዴ ደለተ ዋንቲ መረሙ ዳቤ ጆ ዳቤ ዶቄሳ ከስ ቺሴ ኦቱ ዋን ቶኮ እንቲትን ኢማዬ ኦቱ እንጀ ኢነርገ መሰራሞቲ ራሴ ገልገለ ከና ካቲ አርኪ ዲንቅ ሲሳን ኢየሱስ ክርስቶስ መነከቲ ዋን አዱኛ ከነ ቫይብሬት ጎዱ መነከታ ጀልቀቡ በኢየሱስ ስም ነማ አሜን ጀ እዩ ኮነ ግነት ገነመ ከና ካሴ ዋን አዱኛ መተድሬ ጎዴ አሰው ቶኮ መነከቲ ታየራ ዳላቴራ ዳ ሞቲን ነማን ዲፕስኔ ዳላቴራ ሞቲን ነጋኑፍ ዳላቴራ ሞቲን ኡልፊና ዳላቴራ ዋን ቶኮ ሲኒቲሜ ወንቱ ለምን ሰደን ቶኮ ሲኒቲማ ቡዋን ዳላቹ ክርስቶስ ማይኒ ሰጀሩፊ ቶኮፋይኒ ዳላቴ ፉሪ ኢልማን ነማ ዱከነ ከሳ ነማ ባሱ አሜን ifti dhugaan nagaan dhugaan jireenyi dhugaa kan fideenu dhalate Yesuus duukaadha gaafa Yesuus dhalatu wanti nagaadha jedhamu kan inni dhalate nagaan kan inni dhalate kanaaf furii ilmaan nama dukkana keessaa nama baasu waan ta'eef lammaffaa moodeela jireenya kiristaanummaatu dhalate ameen isarraa laaleen mooraaliin qabaan erga Yesuus dhoqqee keessatti dhalate mee ameen jedhaa dabalaati moodeela kooti Yesuus jedhame maaloo sadaffaan jalqaba sagalee misiraachooti Yesuus አሜን መጀልቀበ ሰገሌ ምስራቾት ይዳ ምስራቾኒ ሰዱራው እንድኑ ረክነ ቱሬ ሰገሌ ምስራቾኒ ጋሪን ገሩ ሰቱሬ ሃንገ ኢየሱስ ዳለቱት ምስራቾኒን ቱሬ ቲክሰን በረበራን ሆሪ ኤጋ ቱረን ሱን ገሩ ዳለቹ ኢየሱስን ለብሱት ምስራቾን አገሲሰኒሩ የሮ ጀልቀባቲፍ ነሙ ማይን ቤከምነቱ ምስራች ሰገሌ ጀደሙ ፉዴ ከይ ምስራቾ ሶባቶን ታኔ ምስራቾ ዱጋ ነሚ ቶኮ አርከ ኬሰን ካሳቴ አሜን ጀራሜ ማሎ ኢፕኒ ለካሙ ፍለተሙ ገነመ ከና ካሴሰን ራአፉ By the way, Jesus Christos gafu madalatu malo danje. Moti daidame malo. Gafa dalatu malo. Otun latino malo. Kalesa malo. Arra malo. Bor moti motota barabaran moti motota ta ijrata. Wanto ko seetina. Moti ta'uudhaaf namni tokko yoo xiqqaate dhalate guddachuu qaba barachuu qabo low barachuu qaba wantoota garaagaraa barachuu qaba biyaans komaandara yookaan immoo hoogganaa loltuu tokko ta'uu qaba sanarra darbeeyyuu immoo seeraaf heera biyyattii beekuu qaba Yesuus Kiristoos garuu gaafa dhalatu mootii ta'e waan dhalateef seeraaf heera see hunduma see beeka isa keessaa ba'e wanti hundinuu waan jedhuufi inni mootii dhuma ta'ee dhalate egaa mootii ta'uudhaaf ulaagaan nama barbaachisa ati garuu Yesuus Kiristoos moodeela kooti moodeela kiristaanotaati Yesuus mee moodeela keessan kan ta'e eessa jirtu Yesuus moodeela kooteedha dabala moodeela kooteedha dabala Yesuus moodeela kooteedha Yesuus baratee miti akkasumatti mootii ta'ee dhalate afuura mootii nama godhu tarra jira Isaayyaas boqonnaa 11 dhaqaa dubbifadhaa afuura mootii tarra jira afuura hubannaa tarra jira afuura ogummaa tarra jira afuurri sun sirra dhufuurraa kan ka'e ulaagaa guuttee argamta lafumaa kaate mee dabaleeti ulaagaa guuteen argama jedhimee maaloo dabaleeti ulaagaa guuteen argamaa jedhe Yesuus mootii ta'ee dhalateera miti maqaa Yesuusiin saatii kana kaasee wanti guddaa nama taasisu mana keetii adaalatu harka keessan ol fudhaa waan siniin jedha saatii kana kaasee dhoqqee sa'a keessatti dhalatee inni misiraachoo ta'ee eessattuu dhaladhu
eessattuu guddadhu. Hafuurri Yesuusin achii kaase sun ganama kana sitti darbee si haa kaasu. Akkas jedhe Yesuus Kiristoos gaafa deemu Yohaannis boqonnaa 14 irratti nan deema deemuu koo isinii wayyaa ani immoo gaafa deemu akkasumatti akka ijoollee abbaan qabneettan sin dhiisa miti. Hafuura koosa nama jajjabeessu isa akka kootti nama jabaasu hin godhu san karaan irra deemu guddinni keessan karaan irra deeme irra akka ta'u jireenyi keessan karaan irra deeme irra akka inni immoo gara dhugaa hundumaatti sin geessa. Dhugaan immoo eenyu Kiristoos Yesuus gara an irra deeme hundumarraa tarkaanfiin fudhadhe hundumaa akka fudhattaniif dubbiyaan dubbadhe akka dubbattaniif jireenya an jiraadhe akka jiraattaniif fooliin qabu akka urgooftaniif hafuurri inni narra ture inni Yordaanos irratti dhufee narra bu'e sinirra bu'aa jedhe. Harka kee mirgaa ol kaasii waan siin jedha. Ganama kanaa kaasee ergaa kana sitti dubbadha. Dhiiga oolicha Waaqayyootiin kun sirratti raawwatamu. Akka harka kee kaasiti ani jedhime maaloo. Abdiin qaba jedhime maaloo. Yesuus jedhime maaloo. Misraachoo ta'ee naa dhalateera. Kristos, nuuf dhalatee Kristos, nuuf dhalatee Kristos, nuuf dhalatee Kristos. Mootii jireenyaan gaafa nagaa oolaa haraara. Bakkalcha barii biiftuu ganama masiin mawaaqa. Mootii jireenyaan gaafa nagaa